السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتوتا جالتمتوتا المان أورومو يوتيوبي أبدو سجل الترجمتانو هرّا أدو جمّتشيسات أفي أدو قدسيسا بايت والكيسا ما كمير فيدرا إجا بغنا قاعد نفترض سنين جنة ماتين أبدو سي أورو جل الترجمتانو مي هندي كيسانو يو أكاسين تانين سبسكرايب لايك قد دي الدنيا ميلا تكون نابا وري لايك أتون قد فيديو نما أجيفتني baatanu ammaan booda akka rifeensa kanaatti isin tokkosa jechuudha waaqeet. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota yuutuubii Abdusee Ooroo jalatti argamtan har'a oduun sooshaal miidiyaa kanarraa erga kaleessaatii deddeemee baay'ee tokko uummata bilxiginnaallee abdii kutachiisee jiru Dr. Abiyyi Ahmad karaa addunyaarraa karaa akhiraatti boqotanii jiru kan jedhudha. Oh my god, oh my god. Kana keessa immoo uummata ergasii soba sobee afaaniin qabsaa ture baay'een isaanii gara laafaa miskiina ta'anii as bahan dhiisaa duuti nama maali namni kun jiraachuu isaatu baaloodha abiyyiin du'uun qabu way jedhanii kan ililchanu baay'ee argine yeeboo an kan na dhibo ana ilaalchi kan koo ejjennoon kan koo tokkicha yoomuu ejjennoon kan koo tokko wanti isiniin jedhuuf inni kan inni ajjeesaa ture adurreedha moo hoolaa wayiiti lubbuu meeqa galaafatame ergannaan goora dhufe yoo kute bakka warri har'a ergasii mormitoota maaloo lubbuu hacee jettanii maraataa dhaytanii har'a immoo inni dhukkubsatee yaalaaf gara xaaliyaan imaleera jennaan wayyoo garaana qabaa nagadhiitaa gaabbichuu koo jettanii gaabii akkuma mallasiif si jaallannaa mallas nagaan boqadhu mallas jettanii boohaa baatan har'as boohuudhaaf qophii akkasin xumurtan isin beekna yaa ummatal tuk isin sobdaniin wajjiniin qabsoo Oromoo keessatti fakkeessaa jirtu malee isin sobdanii qabsoo Oromoo irratti fakkeessaa jirtu malee waa'ee qabsoo isiniif hin galle diinni Oromoo tokko yoo du'e maaltu si galchee jennaan har'a gadi baatee gaabii qabattee dukkaana dhaabee boohuudhaaf qophii xumurtame inni kan ajjeesaa ture injiraan akkanatti qabee ajjeesaa ture kan inni mana hidhaatii baatesiisee bineensa nyaachisaa ture kan inni hanga yoonaa hacaaluu finfinnee keessatti nafxanyaadhaan ajjeesisiise maaltu garaasi nyaannaan har'a du'a namatti hin gammadinaa kan isaa lubbuun qobaatti hixaamtee tolfamte sitti fakkaata lubbuudhuma obboleewwan keenya meeqatu miilatti dhabe meeqatu harkatti dhabe utuu du'ee jedhee cinqamaaru meeqa jira har'a gadi baatee intini jetti yoo du'eera ta'es rabbiin qabrii isaa akkuma abbaa caayyee gadi fageenyaan isa haa awwaalu yoo jiraates immoo jiraate akka inni badii isaatiif itti gaafatamu abdanna malee nama kute tokko maaliif kute du'a namaan gammadinaa maaloodha dura of qopheessaa sila warri amma reef boosanii maraattan kun ergasii gaafa nuti tokko ta'a warri siyaasaa paartii siyaasaa kun abaawoo kaafaawoo jettanii wali hin morminaa isiniin jenno maal jechuudhaaf faffacaatanii teessu har'a otuu wanti kun dhugaa ta'e eenyuun bakka bu'aa jira yeroo kana kan itti marsitee jirtu warra ezeemaa warra aabinii fi warra intini jedhetu naffinyootatu itti marsanii jiru kanarra bakka isaa bu'ee aangoo qabatee hidhamtoota keenya mana hidhaa keessa jirullee dararuu danda'u warra sana kanaaf tokko ta'aatii qabsoo keessan finiisaa jennaan diddanii lakkii tokko hin taanu nutis abaawoo kaafaawoo maaloo jennee wal qoqqoonnee faffacaanee jiraanna mala jettanii nu darartu jechuudha guyyaan akkanaa diingateenyaa qanni mataa qanni ay qarib yoo nagaa ta'eef yoo wanti kun hin ta'in ta'e isuma ammaattuuyyuu xarxar jedhama shakki jedhama waan ta'eef hin taane taanaan isa siichitti akka ta'u hin shakkinaa of qopheessaa ta'a ta'eera immoo taanaan ammoo qophiin kan kee maali nafxanyaadhaan bitamuudhaaf of qopheessitee kanarraatti kiiloo dhuunfachuu ta'aaru jara waggaa 550 nu gabroomse waan ta'eef of qopheessi yaa Oromoo hayyoonni kee mana hidhaa jira sanuu hayyoonni Oromoo kumaatamaan mana hidhaa keessa jiru yeroo kana nafxanyaan aangoo qabannaan tokko akka nafne hin beeyta akka rashanamanu jibbaa Oromoodhaaf qabanu sitti argisiisu jechuudha kanaafuyyuu gama tokkoon abiyyi jiraachuun hamma gaafa Oromoon aangoo dhuunfatee aangoo qabatuutti lubbuun jiraachuun isaa waan gaariidha garuu yoo du'e wanti ati gadditee boosee maal jettu hin jiru jiraachuun isaa garuu ammatti yeroo kana siyaasa Oromootiif gaariidha gara lammanuu fakkaataara waan ta'eef ammaaf gara kaanittis citee kara Oromootis hin cinne waan ta'eef hayyoota keenyaafis hanga ta'e gaariidha garuu
otu akkanatti yoonni keenya mana hidhaa jiranu yoo ka'ee boqate akkuma jedhamaa jiru baay'ee hokkora guddaa akka hidhamtoonni mana hidhaa keessa jiranus miidhaa gurguddaa baay'ee irra gahuu danda'a. Kanaafuyyuu hundi keessanuu bareechaa du'aa godhaa wanti kun yoo dhugaa ta'eera ta'e of qopheessitanii qaala xuulii mana hidhaa deemtanii hayyoota keenya mana hidhaatii baafachuu. Poolisiin Oromiyaa hundi keessanuu of qopheessaa yeroo kana yeroo roorroo kana hin bitamtanuu yaada ergasii yoo dogongortanii illee jirtaattan of qopheessaa. Yoo immoo har'a gabba'ee sooshaal miidiyaa irratti yaada kennatee jiraate Abiyyi wanti kun baay'ee gaariidha. Gadi bahee wanta kana jiraachuu isaa mirkaneesseera taanaan amma yoonaan sooshaal miidiyaa irratti isin argine jiraachuuf dhiisuu isaa mallee mirkaneeffanneen wanti addan baafadhe hin jiru. Sagalee adda addaa fidanii jira lakkii nagaadhaa salaamno jedhanii asiif achii kan fuudhaa jiran baay'een sagalee ergasii malee waan inni harratti ifaan ifatte yookaan miidiyaadhaaf ibsa kenne wayii hin argine waan ta'eef of qopheessaa. Woboo si abdiin biyyaa yeroo kanatti Finfinneettis dhiyaadhu assisiqi jiini sisiqaa goobantii woboo as qophaa'ii marroo kiyya si'ii kan abdiin biyya 4 kiiloo situ aane bakka kanum woboo hidhamtootas kan baasuu danda'u woboodhaan ala hin jiru yoo diddee jarattiin wuxxifatte woboon humna jabaa qaba. Jaratti amma quuftee Finfinnee keessatti bokkiftee Jawaar Taasaree Caaluu Mooteetu kan woboon otu aangoo qabatee fincaan of keessatti fincaa akkasiin mattammaatti Bahar Daaritti Gondaritti deebitu dhibban amana. Finfinnee keessa tokkittiin siin qofaatu akkuma har'a Oromoon abbaa biyyaa ta'a biyya isaa keessatti qofaa'uudhaaf illee carraa dhabe jechuudha. Akkas kanaafuyyuu Doktor Abdusheen warra taaziyaa ta'aa jiranuuf numa harartee Abiyyi nagaan boqadhu Abiyyi jedhaati boohaa akkuma mallasii. Nagaan boqadhu mallas si jaallannaa nagaan boqadhu mallas jedhaa turre bar bullani keetii fufaa kaayyoon kan keeyyoon gufaa nagaan boqadhu mallas si jaallannaa jennee gangalannee daasii dhaabnee nu dhaabsisanii qabalee irraa waamichi nutti kenname jennaan korrefannee boohaa turre boonyeerras jennee namni Itoophiyaa kana akkasiin guyyaatti nyaata 3 nyaattuuf godhee Mallas Zeenaawiiti jedhamee boohame. Abiyyi maal jedhamee boohama otoo himee warri yaada qabdan Abiyyi Ahmadiif maal jedhamee akka boohamu maal jedhamee akka boohamu biyya kanatti warri kana ilaalaa jirtan bofti biyya kana miskiina dararree jirra rukunnee jechuudha manfasiidhaan rukunnee akkuma kanatti qabanne jirra jechuudha bofa nagaa isiniif haa ta'u laakii godhaa hordofaa.